Gabbo Mulgeetaanii durataa baandii gadaati. Haalli qophii maal fakkaata? Haalli qophii baay'ee dansaa waggaa 26 booda akka kanatti iddoo hundeef baandiin gadaa itti hundeeffametti kabajamu isaatti baay'ee itti gammannaa qophii gaariidha. Eeyyeen egaa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti baandiin gadaa kan inni bu'uureeffame haalonni amma jiran kun akkamii hamma yaadameen itti adeemee jira baandiin gadaa sochii duraan gochaa jiru sana gochaa jira moo akkami? Dhugaadha egaa akkuma beektan baandiin gadaa darara meeqa keessa darbeetu faca'insa irraa diigamuurraa haga kana tattaafatee waggaa 26 yeroo kabaju haalli hundumtuu mijatee fi osoo hin ta'in dirqama waan ta'eef waggaa 26 keenya kabajannee baandii kana dhalootarraa dhalootatti dabarsuuf tattaafachaa jirra jechuudha. Amma haalli inni irra jiru gara fuulduraatti asuma keessatti sochii adda addaa fakkeenyaaf baroota 1993-92 keessa tiyaatiraanis ta'e shubbisaanii baandiin gadaa shoora olaanaadha kan inni taphatee gama qabsoo Oromoo keessatti illee baandiin gadaa waan guddaadha kan inni taphatee jiru. Sana keessatti har'a gara fuulduraatti maalitti qophooftanii jirtu? Hayyee galatoomee gara fuulduraatti baandiin kun cimee ifee mul'atee uummata Oromoo biratti maqaa isa durii maqaa duratti qabu qabatee sana caalaatti caalchisee artistoota bebbeekamoo kanaan dura akkuma oomishaa ture ammas artistoota jala booda dhufan kana oomishee sadarkaa guddaatti mul'atee akka ifee mul'atu barbaanna. Hayyee egaa gama uummataatiin uummanni Oromoo yookiis qeerroo fi qarreen Oromoo baandii gadaa bira akkamiin haa dhaabbatanu gara fuulduraatti dhalootaan maal dhaamtuuf? Hayyee baandiin gadaa akkuma beekamu aadaa afaaniif seenaa uummata Oromoo tiksee asiin ga'eera. Kanaaf iyyuu amma kana booda baandiin gadaa uummanni kanaan duras waggaa dheeraaf deeggarsuma uummataatiin baandiin kun as ga'e. Kana boodas immoo uummanni akka agartuu ija isaatti ilaalee baandii kana kunuunfatee dhalootarraa akka dhalootatti baandiin kun darbu uummanni kun baandii kana deeggaruu qabaan jedha. Irra deebi'ee baga geessaniin isiniin jedha turtii gaarii guddaa galatooma. Baga walumaan geenyee atis galatoomii miidiyaan ONNs kana jala buutanii hordoftanii ayyaana kabajamaa ayyaana seena qabeessa kana jala buutanii hordoftanii gaaffiif deebii kana nu gochuu keessaniitiif galatooma. Hayyee guddaa galatooma.